waa'ee kana hunda sirriitti barreessuutti hin jira jechuudha. Kitaabul jismii kana keessatti barreessuutti hin jira. Dhiira akkam akka fuudhuu feetu yoo dhiira fuutee akkamitti akka jaartii shawwaddu akkamitti akka jaarsa shawwaddu akkamitti jireenya kana shashawwadaa jiraatta beektas straight namni jiraatu hin jiru shashawwadaa akkami jireenya kee kana fooyyeffatta kitaabul jismii kana keessatti sagantaatti aantu irratti dhufee lafa isinii kaa'uuf qophaa'eetiin jira amma amma nan kofalchiisinaadha kara sagantaati jaatiin deema waa'ee lubbuu namarraa hin haasa'u deema maaliif taateen kun gorsa isinii ta'a maa oromoon iddoo tan aruuza baay'iftee waan jirtuuf wanni kun gorsa guddaa isinii ta'a jeetiin gartee keessa isinii buusee jechuudha namni nama fireen saahiba kiyyaati gurbaani akkasitti gartee waan kana namni akka gorsarraa fudhatu ibsi waan je'ameefin ibsisi galee meekaappiin qaamaatis ni jirti. Ijoollee barsiisaa meekaappii qaamata qaama guutuun seenanii jirata rifeensa dhalaa kanarraa jirti. Qaamasii kana burcuqqoo fakkeessitee akka ilma namaa osoo hin taane kara. Keeyyaman kana fakkeessitee keeysuu jira si galee namni wal kakaasaa si. Soo saniifuu amma gara sagantaa kiyyaatiin darbaa jechuu tanarra yeroo gubu galatooma obboleeyyan kiyya xiqqoo isin seeqachiise isin gaawaan dhugaa hundattuma kofaltan. Soo amma gara sagantaa kiyyaatiin darbaa jechuudha. Qobbo jetti mata dureen tiyyaarra qobboon akkamitti harka junta kuftee akkuma beekamu juntaan daaraa taate dhukkee taate daaraa botoree taate osuma jennuuti qobboo keessa garree jechuudha kun nu haasirraa dubbatu kanaafillee gaarii miti maaliif wanni ati dubbattuu fi gochi lafarra godhamu waladdaa jechuudha kana amaarri keenya nu qaaneesse mee osooni waa'ee qobbootti hin seenin dura jarri dheengadda abdiin keenya fannoodha kaayyoon keenya fannoodha kagartee wayyaanee dhawee cabsee baase fannoodha nuti badhaasa makkalaakiyaan fudhatu hin barbaannu gaafa muummichi ministeera kabajamuun Dr. Abbichuun waraana badhaasisan kabajamoo jeneraalticha keenya gara jeneraalummarraa fiildi marshaalitti ol guddise san firdi malshaal akkami kennama waraana gartee khaloole fannoof beekamtiin kennuu qabdii jee warri soddaa qiyaamaa nu kaa'uun isaa ni yaadatama jechuudha yeetaallee fannoo arreeyse jirti hoggii beera isaanii keessa ijoolleen xixiqqoon Tigraay sun ijoolleen xixiqqishoon andareejiin sun hoggii ganda keessa isin horiitu hoggii isin dura jaartii teessa kabalatti gadhiiftu intala teessan kabalatti gadhiiftu yeetaallee fannoo eessi jirti fannoo fannoon dheengadda badhaafamu qabdii ya xuqur kilaash ነው jettanii kitaabarraa barreessitan seenaa gurraattii isaatis xuqur kilaash jee jettanii abbichuu maqaa sakkabuu barbaada yeetaallee la soddaa keenyallee taatu haqa isinitti himnaa jechuudha jarri hangawoonni keenya irra guddaan beerri amaara waan taateef haqa isinitti himuu hin danda'u nuti beerri keenyaas oromoo haati teenyaas abbaan keenya hundinuu oromoo waan taateef haquma isinitti himnaa jechuudha maaliif yoomma isaan ka'anii immoo hoogganoonni kun haqa kan himan taate galgala jaarsi hoggii inni biiroo gale ijoolleen tuun asrafti tuun ichi rafti siruma isaa tanarra bar siree duratti isaa jecha qophooyitee teessitan ijoolleen irra guuttee isin idduu tana ciifte hay intala irra maaltu dhalate ijoolleen isaa sirra guutte sigale ay hullum bashitaalle እንደዛ ነው hay inta ijoolleen duraa fuudhi maali jaarsan qabaa ijoollee fuudha jettee lola arraa waa'ee fannoo dubbaddeemi ganaafitti dubbaddu ijoollee ruumii isii jechaasiin as anti nuti gartee rakkina akkasiin qabnu jechuudha hogganoonni keenya tanaafu hedduu dubbachuu hin danda'ani walii beeynee irra kutu qabnaa jechuudha soo saniifuu yaa warra soddaa keeyyee taallee fannoo egaa dhugaa walitti himneeti wajjiyaan alaal akkuma mahattoota oromiyaatti dhugaa himu jirrutti kijibduu amaaraa tanaas dhugaatti himuun dirqamaa jechuudha namicha naannoo amaaraa bulchu dheengadda Mustafeen al-shabaab hanga funyaanitti hidhate khaleenjii eenyu ol qabu ka eeysatti meeshaalee ammayyaa qabu makkalaakiyaan kan ittiin dhufi Mustafeen humna naannoo addaa Soomalee fudhatee dura dhaabbate dhugaa walitti himnee wajjiyaan aga kijibaan ammaa booda wal sossobuun wal shushuluun hin ta'u jechuudha gaafa iyyitan gaafa aangoo guurattan
Gaafa finfinneen teenya jettanii biyyuma teenya nuuf falamtan namni isin danda'u hin jiru afaan keessan hanga hudduu sagaraa banamee iyyitanii jechuudha. Arra eessa jirtan gaabeere jalatti kunoo shurruxii jaartii uffattanii ta'an dhiiraa miti jettanii firraa cirtanii tattaa'u jirtanii mi? Fannoon dheengadda badhaafamu qaba jettan eessa jirti? Bar makkalaakiyaan naannoo Soomaleerraa Alshabaab hin deebifne bar. Ka Alshabaab deebise eenyu? Mustafeedhaa bar. Humna addaa ka naannoo Soomalee deebisee bar. Federaalli wanni akkuma har'a naannoo Amaaraa godhu jiru wanni inni gargaareen maali? Humna qilleensaatiin. Arraas naannoo Amaaraa humna qilleensaatiin gargaaru jira. Lafoommee humni addaa keessan kan akkasiin dhaadattaniin qawween hiikkatin Amaara isin fixuu deeman qawwee hiikkachuun hin taatu way qawween jiruu teessan yaay fannoon furmaata Amaaraati kan jettan sun yeetaalle yeet gaabtuwaal eeysan hayxangaa eeysa geessitan kunoo haareetti immoo poolisii Oromiyaa ol fe'uu jiranii hay poolisiin Oromiyaatii fi humni addaa naannoo Amaaraa maalii walad maalii walad dare hay isin nugusoota manuma tetteeysaniiti enjoy nugootanii indazaan hojjettanii bareedduu tana goromsa kana mana farsoo keessa ariyaa ooltanii hay isinii lolu nu hii jechu kanaannoo teeysan isin jala protecti godhu nu hii jechu ay afaan wallaala dhugaa keeti wallahi wallahi bineensa kana silaanaan likkiitti afaan jaraa wallaalaatu na godhe sigale afaan Amaaraa kanin an beeku kan an beekan an ka gi'isaniin beeka afaan gurguddaa isaan baabilaan barreessan san ka gi'isaniin beeka sigale so dhugaa walitti himnee wajjiyaana malee kijibaan kanaa booda walii yaa'uun hin danda'amtu kijibaa wal faarsuun seenaan qabne walii kennuun sigale yaa kijibdoota hay Baka Amara Jainano, Amari Jaina, Mari Jaina, Jaini Hana, Jolent Ticonti Cry, Ganda Sarite, Bera Sarite, Muha Satai, Jolet Cry for Damfrai Gugana. Puh, ish. Melalima, Nano Somaletas in Ganyasan. Somaledru Akanamatula counter racing. Baka is in Gotota, Beitota, Baratota, Namni, Undinu Garteha Behan is in Mukova. Ummanni gartee isin tajaajiluuf uumame Oromoon biyya bulchuubeeti Oromoon biyya bulchuubeeti jetti sigale Oromoon biyya bulchuu maal hin beekne Oromootu siree isin jala qabu ture arra walloo isin loluu dinnaanii mi kan gartee beera keessan ijoolleen Tigree akka feete godhu jirtu mee naa himi mee bar naannoon Soomalee bar Alshabaab hanga funyaanitti hidhate san firraa deebiftee bar ijoollee xixiqqoon sun akkamitti makalaakiyaan baga dhiisee deemee Anduraan makalaakeetti aaree makalaakiyaan maaliif duubatti hofokofok immoo maali duubatti deebi'uun sunga hofoka isaan haa godhu hofokofok numa jaal sigale duubatti deebi'u afaan Amaaraatiin hofokofok jaama jaal awwaan isaan akkas jedhaniif hofoyni naannoo teenya qaanidha hofokofok numa jaal duubatti deebi'uudha maali hofokofokiin kurugii ati jettu haya makalaakiyaan baga hofokofok godhe Isino naannoo teessan eeggatanii hay fannoon hiikkachuun qabu yoo fannoon hiikkate nu dhumattee bakka Oromoon nu fixuu fi mootummaan Oromoo nu fixuu fi sigale waraanni arra jaarame waraana Oromootii miti waraana Abiyyiitii miti waraanni arra jaarame waraana Itoophiyaati kabiyyaati sigale waraanni dur jaaramu amma waraana dargii jallal memma history Ethiopia keessa waraana dargii waraana Haile Sillaasee waraana Mililik waraana Maarree jedhaniitti lakkaawanii amma waraana Abiyyiin jaamu sigale waraana Abiyyiin jaamu waraana biyyaati kajaarame Oromoon biyya ijaarti Oromoon takka mee Oromoof maal godhe amma jarri aangorra jiru kun guutuun Oromoo keessa beemi takka akka Tigreen bichaan naggadattu jette mattawaqaa Tigraay ijuu qofa kennitee fi Tigreen qoftiin naggadatte Oromoon naggadachuu jirti Oromoon biyya jaaru Itoophiyaa guutuu Oromoon jaaru kunuura gabaaf sigale so maal godhe amma kuno break news osoon isin siyaasoo keessan na ergame komando aareetti matti naqanii dhukkee godhu jira jechu komandoon humni bar dhuftee dhuftee ijoolleen xixiqqoon Tigraay isitechi ganda keessa
ganda keessa dhuftee guysiteeti beera jalaa guysiteeti amma haareetti gaabbichuun mana keessa akkuma reefu siime san joolleen tuun asrafti እንደዛ ነው የት ከየት መጣው ጃርሳን ቀባን ጃርሳ ለምንት የብረዱምቱ ንጅራሚ ጋ አፋን ኦሮሞቲ ሲፍ ገለሲ ገለ ዱቢን አማ ጀባናን እንኒስ ወረመታ ዲማ ከን አማ ኤርገሜ ጀቹ ሃይ ኢስን ጉዩ ነሙማ ኢስን ተጃጅላ ሜናይ ጉዩ ነሙማ ኢስን ተጃ ኢፍ ደንደይሰኒ ዱተኒ amma kuno haare komandootti naqani jechu waan isin taatan hanganumatti isin arkilaannam engadda dhaadattanii way makkalaakiyaan akkami badhaafam way maareen akkami badhaafam way gaafannoon fannoodha ka beekamtii harkachuu qabu abdiin amaaraa fannoodha abdiin Itoophiyaa guutuu fannoodha finfinnetti fannoo ummachuu qabna jedhanii barsanoo isaan hafannis sheeyxaanni finfinne fannoo ummachuu qabna maarree fannoo isin affaarirra nama guddaa isin affaarirra xiqqoodha affaar akka dhiiraa likkii galchiteen deebifne naannoo isaanirra affar shane fi juntaan ogitti dhaqu likki na iten jechaafne makkalakiya jechaase wajjin isinuma qofa keessa maayaate ambiti walqaayito mandai way so obboleeyyan kiyya kun qaaniidha kun salphina kun xiqqeenya mee if laala eessa ka jirtan if laala guyyuu akka gartee jeetti gaafa dura mangistuu elama ramsanfa iyyan gartee jeetti lolaa san wuu dachii tana susuuf yeroo hunda miidiyaa irraa akka jeetti waraana san iyyaan oolina sigale lafarra gabboo awaa dalaga kijibdoota maqaa nama balleessu nama xiqqeessu nama walin naqu nama gartee kana godhu haasidummaadhaan namni isin ga'u hin jiru mana farsootti teessani garuu gaafa dirree dhiiraa geessan hafaq duuba deebitanii jechuudha way ajaa'ibuma rabbiin nu qabee bar yoo dhaadannoo yoo maarree xuqur kilaashno abiyyi kana nu godhuu deema seenaa teenyaa hatamuu deema maarree namicha kitaaba barreessisa san naayimi xuqur kilaashi abbichuun ariyeessan naayimi maqaasa bayaaloo immoo babaaloo eeysa jiraarra huccuu jaartii uffatee gaara keessa ce'uu jira jechuudha. Dheengadda akka goota dhaabbatee suufa kana uffatee weerri amaaraa kun harkatuma inni as deemee waa'ee kitaabaa sigale waa'ee kitaabaa inni nu dubbisuu deemu akkasi dhaabbateeti harkatuma weerri. So arra eessa seenere goda kamtu na fuudhaa jee eessa seen saniifuu obboleeyyan kiyyaa adabadda kanarraa baradda amaarri biyya alaa jirus amaarri biyya keessa jiru kanarraa baradda itti aansuudhaan mootummaan keenya ta amaaraa asumatti hin dhaaba mootummaan keenya kabajamoonni waan bayaaloo namichi kitaaba biyyi rakkataba kitaaba biyyi rakkataba isaan bakka waruma asuma afaaniin malee maqaasi balleessu miidiyaadhaan maqaasi balleessu waa katabuun maqaasi balleessu sigale seenaa nama hatanii tafii godhachuu mee gootonni lolee Itoophiyaa caccabsee jaare sun ijoollee xixiqqoo tikiree tan akkamiin firra deebisuu dadhabe ijoollee xixiqqishee bar tani naanuu kabalaanuu tan ari'uu dandeessa mee tan akkamiin firra deebisuu dadhabee ulaa cufatee jaartiidhaan akka rabbisi godhee yoo si gudeedanii si hambisan nasiiba keetii walitti deebina yoo si jeesan Jesus bira walgarra bira so akkamitti kana jee namni jaartii fi bira miilli nama baasu jee ijoollee xixiqqoo tikiraa isan baqata way qaanfadha qaanii tiisalla har'uma rabbiin dirree isin baasan ganumatti so saniifuu tanaasuma dhaabeetiin bira kutaa mootummaan ijoollee lolatti bobbaasuun addunyaarra kiraayimiidha addunyaan har'a isinirraa fudhatti isinirraa hin fudhattu addunyaan garuu addunyaarra baasuun isin barbaachisaa yes ijoollee wayyaaneen kilaash itti hiitee ooftu san Ameerikaan narraa fudhataa ozoon hin taane Awurooppaan narraa fudhataa ozoon hin taane sigale addunyaa biroo jira ta Ameerikaa fi Awurooppaa hunda ajaa'ibu jirtu addunyaarra dhiyeessuu dirqama qabdanii jechuudha international law arra mootummaan humna qaba dandeettii qaba beektota harkaa qaba dhageettii qaba waan qabdan tana fayyadamtanii tikiree salphisuun dirqama jechuudha dipiloomaasii fi isin gargaarti wannu
Ijoollee xixiqqoo san dirooyiniin viidiyoo kaaftanii gatuu osoo hin taane. Gatuu osoo hin taane. Dirooyiniin footoo kaaftanii. Andareejii waraanaaf filachuu yakka addunyaa keessatti. Yakka. Gabrasiyoonii fi Geetaachoo Raddaa karaa gabaabaan Ameerikaa fi Awurooppaa dhiyeessaa miti. Ameerikaa fi Awurooppaan nama gaaza fudhadhaa. Nuti ibsa baafnee itti dhiifna gaaza hataa jeeni. Arra osoo ijoolleen takka waraana Itoophiyaa keessatti waraanuma moggaa dhaabbattee argamte. Arra miidiyaan addunyaa kana Washington Post, Bloomberg, New York Times, CNN, Al Jazeera, sigale, Star Tribune addunyaan tun guutuun hin mul'attu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa ijoollee gartee andareejiidha lolaaf file je'anii addunyaan tun guutuun dachii tanaa sossoo'u jira jechuudha. Soo mootummaan keenya jara kanaa dhiyeessaa miti. Addunyaa jarri kun qoftiin hin qabumma. Durbara Ameerikaan ulaasii gachufannaan addunyaan guutuun ulaasii cufatte amma dubbiin akkasii miti. Amma laal harki wal ajaa'ibu hedduudha. Namni walirra addunyaan jijjiiramtee jirti. Iraan kopheef dandeessee jirti. Turkiin kopheef dandeessee jirti. Chaayinaan kopheef dandeessee jirti. Raashiyaan kopheef dandeessee jirti. Noorzi Kooriyaan kopheef dandeessee. Amma laal addunyaan ganaa wal kabajjee wajjii jiraachuu deemti malee akka duraanii gartee namni jarri kun funyaan itti ol qabe hin jiraatu hin dandayu. Maarreen jiraatu hin dandayu hajuu zeero deebuu deemaa jechuudha. Xiqqoo booda. Xiqqoo booda. Soo saniifuu wanni kun addunyaa fedduus isin fayyada. Tigree ittiin dhukkeessu warra biyya alaa dipiloomaasii namicha Teediroos Adaanoo jaamu kana ka wanta dhaabbata fayyaa ka addunyaa keessa taa'ee dubbii godhu jiru kana ittiin afaan qabsiisuuf wanni kun baay'ee isin fayyada. Mootummaan yeroo hunda laal Itoophiyaan qoftiin addunyaarraa tokkoffaa miti. Ichuma teessanii afaan qabattanii waa hunda Itoophiyauma keessa dho'isuu tana dhiisa. Addunyaan guutuun addunyaa wajji jiraachuu jirti. Maal fidanii Ameerikaan maal fiddii maariyyoon maal fiddii namni yoo kijiba sirra guure waa fiduu danda'e. Atiis nama kana dhugaadhaan dura dhaabbachuu caayaa isaan dhaabbatan masraabetii isaan keessa dhaabbatan bakka isaan dhaabbatan hunda jala dhaabbattee akka dhiiratti dhugaa qabduun falmattee saba kee baraaru biyyatee baraaruun dirqamaa jechuudha. Amma viidiyoo ijoollee san teessanumaa waraabbattanii seenaaf kaayyannaa maarreef kaayya. Seenaa wanni jedhamu hin jirtu adeeru. Addunyaan cubbuu wal galaafachaa jirti. Yukreenii fi Raashiyaan akkam wal godhu jiran daaraa wal godhutti hin jiranii. Kana haqaa jira bakka tana. Soo saniifuu waan kana daftanii Itoophiyaa qofa keessa qabaju ambaasaadarota jajjabaa. Amma ambaasaaddartichi Washington DC jiru nama jaba. Kanatti as argitanii addunyaa guutuu. New York kuno bakki United Nations addunyaa jirtu New York. New York geessee irra dubbachuu qaba. Sagantaa qabsiisee irra dubbachuu qaba jechuudha. Viidiyoon garsiisaa sanu addunyaa guutuu viidiyoon garsiisaa. Laal nama namarra jiru ciisee nama dhiite. Ameerikaa waan dura jirtuuf akka feetee nu godhuu jirti. Atiis akka feetee san maaliin jalaa baata dhugaa addunyaa garsiisuudhaan. Dhugaa addunyaa qabdu addunyaa garsiifachuudhaan jalaa baataa jechuudha. Caluma jettee viidiyoo qofa waraabbattee kaachuu miti. Wanni kun gartee ragaa guddaadha. Akka jarri kun kiraayimii ta'e akka jarri kun gartee international law broke godhe wanni kun ragaa guddaadha. Mootummaan keenya waan kana hatattamaan addunyaa dhiheessuun karaa ambaasaadarotaatiin karaa dippiloomaasitootiin dhiheessuun dirqamaa jechuudha. Saniifuu waan kana hatattamaan irratti dalaguun dirqama. Osoo gaafa shaneen ijoollee xixiqqoo kilaash irratti feetee ooftu san addunyaa dhiyeessitanii shaneen terrorist liistii keessa naqxanii hooggantoota si addunyaa keessa ka jiru biyya keessa ka jiru hunda addunyaan interpooliin qaqqabdee ka isinii dachaaftu gootanii arra wayyaaneen tanan gootu jechuudha. Gaafa sanis akkanumatti fuunee isinii iyyinee turre footoo kaafattanii tubachi keessanii itti dhiiftanii jechuudha. Hin danda'amu. Namoonni laal irra guddaa waan takkaan isinii ibsa. Abiy Ahmed jechuun nama karoora xixiqqaa ammaa kana qabuu miti. Karoorri isaa fagoo. Karoora isaa kana nam tokko hin beeku. Namuttuu ni muubadenne. Waan godhuu ta'u waan karoora fuulduraa qabu hin himu. Maaliif amantiin inni itti amanu kun Yohaannis Baayibila keessatti Yohaannis boqonnaa meeqasa Sheekh Abeetaan Baayibilaan dubbisaa kitaabuun dan dubbisanii hin beeka. Boqonnaa wayii keessatti ammana jala galee gaafa yaadadhe isiniif hima hin dubbatinii ja'ichitiite Baayibila keessatti hin dubbatinii
karoora kee yoo dubbatte namni karoora keessan fudhatee waan hujirra si jalaa oolfatuuf hin dubbatinii ija. Sanaaf abbichuun useeti karoora dheeraa qaba. Inni laagganaa Afrikaa tanaa hoogganuudhaaf karoora qaba. Amma laal Suudaan girgirii jirti, Soomaaliyaan Ijiptii bira dhaqeetuma namichi xiqqoo waa'ee bishaanii kana dubbannaan Alshabaab karasanii dhufee girgirii jira. Jabuutiin Abiyyi xiqqoo wanta jejjennaan Isa karasanii dhufee girgirii jira. Eeltiraan girgirii jirti. Xiqqoo miila jalaa guureeti. Jarri lamaan soddaadhaan keenya lamaan kan horzii ifiif waliin bu'ee akka burcuqqoo wal cabsaa jira. Xiqqoo hunda isaanii qirqixeeti karaa Afrikaa ol ba'uu deemaa jechuudha. Waan tan akkamii gartee Abiyyi si wajji mari'atee nama birooti wajji mari'atu nuun jettaa yaa qaab keenyaati hoo akkamii beeytee yoo jette amma namaan hin arge. Manamaan hin arge. Soo saniifu namichi laal karoora dheeraa qaba. Namamma waan xixiqqoo tana waan amma bececee durriyyee qibaatii firna itee wallagga keessa yaadu tana faa isa cabsaa waan amma ijoollee xixiqqoo oofu tana isa cabsaa ofirraa dubbachaa jirru garuu miidha fiddi namoota miitii miskiinaan miidhama iddoo tana lubbuu namaa badaa qabeenyaa barbadaawa amma wayyaaniin bakka seente san mootummaan maal je namoota dhumaa tanaaf ifduuba deebinee jee ibsa kenna wayyaaniin hoggii dhufte kam nama gooti. Ililli fiddee dhufti moo ibidda qabattee dhufti. Kana yaada keessa galchuun dirqamaa jechuudha. Wayyaan inni gatuuf dhufti bar. Wayyaan immoo yoo dura taa'anii uummata sana hangi dhumee kaan irraa difeensi godhanii si galee irra milkaawaa irra milkooyinaa si galee. Waa hedduu namoota jajjabaatu gartee ibsa isin baaftan waan miidiyaa irratti isin kennitan namoota jajjabaa akka abbutaa kanaa taa'ee xiinxalaa jechuu mootummaan keenya yaada keessa galchuun dirqama isaatii jechuudha. Amma deengadda naannoo Amaaraa gaafa seentu wayyaane iskuula caccabsitee nama gudeeddee wanta hoteela bebbereedaa jaaran hunda keessatti udaantee ji'eeti baacaa dabalee afaan isaatiin nuu hime har'a akkamit dhiisanii biraan waan jaarame san hin caccabsitu ammas. Teessee namni hangi dhumee ummata san diffeenti goote qabeenya san diffeenti goote isaan san deebisuudha moo si galee. Ummataan miidhamaa ijoollee feetee nuuf fiddee ijoollee yoo feetee si fidde ijoolleen eega qawwee qabatte waraanaa bar. Namni tokko fedhuu urmiin amal lama haa ta'u amal sadii haa ta'u Oromoon haggii mammaayitu kam jetti fadhiidoo jetti. Hanga isiin geessu gaddeebitee jilbiibbattee bira gaddeebitee kabaltee firraa dhorkite jetti Oromoo mammaayitee fitte. Ijoollee yoo isiin feetee fidde ijoollee dhufee jettee diina kee baqatta. Isaaniif fe'ee fideemi isaanitti gaafatama. Ati dhukkumarraa kaasuudha jechuudha. Haya har'a ijoolleen dhufte sun Amaara keenya akkam godhu jirti. Mee akkam godhu jirti. Beera hunda as ariitee gartee kara cherchii hudduu keessattuu maan jirtu. Hay. Osoo komaandoon dhufee rabbi nu dhaqqabuu baate. Soo saniifuu laal waan ibsa baaftanii fi dubbii walitti deemtu dhiisaa laal. Nuti mootummaa deeggarra jenneetuma waa hunda hoggii isin TV irra baatanii qaraatan isin hin deeggarru jechuudha. Nama mataa qabu waan taaneef. Si galee? Nama mataa qabu waan taaneef waa hundaa'uu gaafa isin TV irra baatanii haasoftu akkanumatti isin hin deeggaru. Nuti nama qafoo miti si galee. Kayyoo iyyaa jedhaniis iyyinu. Jirtu warra juusanii miti jechuudha. Warra sammuudhaan tun hin taatu, tun ni taati, tun hin taatu, tun ni taati. Tanatti milkooyina, tanatti kasaarra jee warra adda baasee beeku jechuudha si galee. Amma mootummaan miidhamaa maarree miti. Mootummaan waa takka wanni inni miidhamu jiru. Mootummaan kan inni miidhamu yoo isiin karaa lama banatte qofa. Lameen karaa Affaarii fi karaa Walqaayiti yoo wayyaaniin banatte dan mootummaa dhumate jechuudha. Mootummaan guyyaan inni miidhamu guyyaa wayyaaniin jabaatte jennu guyyaa wayyaaniin injifatte jennu guyyaa wayyaaniin dhukkeenurraa kaafte jennu guyyaa karaa lamaan san keessaa tokko baname taphni dhumatee jechuudha. Meeni jira kun amma karaa lamaan san banachuu dhiisii itti waa illisanii amma qobboo keessa yoo deeman qobboo keessa yoo dhufan garuu gaa warra soddaa kana gudeedanii warra soddaa kana miidhanii qabeenya warra soddaa badaa malee waa takka osoo hanga Finfinnee asiin gad deemte wayyaane waa takka karaa kana waa takka wanni isiin harkattulleen faayidaa isinleen hin barbaaddu isin maal barbaaddi humna makalaakiyaa adda harkisuu feetila humna makalaakiyaati
aboo qobboon qabamte uyi je'ee gartee makkalaakiyaan akka gartee karaa affaarsan irraa gadhiisee karaa walqaa'itiin gadhiisee Suudaanii fi isaan ganaachiin automaatikli qawwee naqatti Suudaan irraa dirooyinii naqachuu dandeessi jechuudha. Akkachiin humniti adda harkifamtu barbaaddi jechuudha. Garuu tana barbaaddi jedhanii waraana ispeeshaalachi naqanii ummata kanattis dhiisuun aadmaleedha jechuudha. Aadmaleedha. Tana mootummaan keenya gabbu'ee if ilaaluun if sirreessuun dirqamaa jechuudha. Dirqama. No question. Gaafiin hin jiru asirratti. Laal mootummaa fi bakka dadhabinni jiru. Ilma namaati bar mootummaa yoo jedhamu ilma namaati bar. Amma Abiyyi Ahmad kan akka daa'imman dillaallu kun dheengadda bar jimuma keessa deddeemuu ture. Nama salaamtaa gaafachuu diduu ture bar. Arra garuu daa'imman keenya ilmuma namaati jechuudha. Boru atiin amma Facebook irra teessuu boru bakka san dhaquun malchisa. Nobody know. Rabbii beeka. Mootummaa rabbii sii kana rabbii sirraa fudhata. So namni kun ni dogoggoraa. Ergamaan rabbiitu dogoggoreeti. Subhaanallah. Rabbiin aayaata fatabayyanu yaa Muhammad. Adda baafadhu. Aayaata juusan maali rabbi? Beeytaniis. Quraanan beeytan. Ijarraa naman beeytan. Rakkoon tiisan. Akkamiin isin godhameen? Fatabayyanu. Aayaanni juusan maali rabbi? Ummata ozoon zakaan dhorkatin zaka dhorkate jee asaabtichi dhufee karaa deebi'ee hime akkamitti ergaati ija zakaa dhorkatanii naddeebisan jee waraanatti qopheessime. Ergamaan rabbii kan Jibriil ichitti haasu maalayyaa ilma namaati. Maalayyaa ilma namaa kan wayiin ittiin dhufneeti. So saniifuu mootummaan ni dogoggoraa jechuudha. Mootummaan ammaas waa hunda beeka jechuu hin dandeessu. Namni tokko mootummaa ta'e, aktiivistii ta'e, maarri ta'e hayyoota meeqa kan dubbannee jira. Isaan kana caalu kan dubbanne meeqaa jira. Sigara. So saniifu mootummaan ni beekaa waa hunda ni beekaan jiinaa yaada keessan kennadha. Yaada keessan dubbadha. Mootummaan sheer godha yaada. Yaada sheer godha mootummaan. Sittiin wanni ati haasoftu asumarratti hafti sittiin fakkaatin. Nama waan kana wali guuree waan faayidaa qabdu jirra oolchuu jira jechuudha. Akkanumarraan hin haasa'u akkanumarraan namni hin barreessaan oolu asirratti. Tana qulqulleessinee wal hubachiisuun dirqamaa jechuudha. Mootummaan keenya yoo bakka takka dogoggorees ekonomiin amma naannoo Amaaraa jaaruu teessu amma qobboo qabatan san meeshaa keessaa caccabsu jira. Hanga komaandoon hin seenin meeshaan caccabu ture. Namni baqachuu ture. Waa hedduu badee jechuudha. Waan san bakka deebisuuf baay'ata mootummaa Itoophiyaa baha jechuudha. Baay'anni naannoo Amaaraa isaa dhufa. Federaalarraa dhufa jechuudha. Federaallee isaa fida. Uummata keenyarra, Oromiyaarra, Somaaleerra, Affaarirra naannoo jirtu sana hundarraa kolleektii godhaa jechuudha. Gargaarsa alaa hasilaa hongee kanaaf oolu ittiin jaaruu oolchaa jechuudha. Dura maa gadhiiftan jennee dubbachuun dirqamaa jechuudha. Kanaafuu maaliif dura gadhiifamee maaliif dura waraannichi irraa ka'e qoratamuun jeneraalonnichi jiru sun qoratamuun dirqamaa jechuudha. Ijoollee ajjeefnee dadhabnee karaa duraa bannee ijoolleen isaan itti dhufanii jeesuu deeman tun ijoollee Itoophiyaati. Ijoollee Itoophiyaati miti naannoo Amaaraa tan isaan ajjeesuu deeman tun. Dubartiin isaan gudeeduu deeman tun. Dhuguma gaa waraanni ka'e qofa kan namni wal gudeedu tun ijoollee Amaaraa ijoollee wanniiti mi. So tanaafuu laal waan kana dirqamaan yaada keessa galchuun dirqamaa jechuudha mootummaan keenya. Laal waan takka amma maal godhu haareetti waan takka duraan itti qophaa'uu qabda malee amma haareetti oriitee sigalee wanta naquun eega dubbiin wal seente giddaatee darsa keessa oriinuun akka nama duraan qophii hin qabne naannoon Amaaraa amma maal keessa jirti namichi muka silkii fakkaatu sun ka dhaabbatu sun suuraa namaan qabne akka muka silkii diriiraa kana fuudhe bar Abiyyi kun nama filachuu nama beekaa bar. Wayyaa biyyaa talii bariyaa buleessi. Ala hogganoota kana filachuu nama beekaa bariyaa buleessi. Oromiyaa fuudhee booyyee ajaa'ibaa tanarra kaayese. Amaara fuudhee silkii kana bineensa muka silkii fakkaatu kana diriira waa takka wanni hin taane kana fuudhee irra kaayese gale. So isumaatu osoo nama fili jedhanii addunyaa irratti numaatu nama fili godhanii bichuudha. Saniifuu mee namichi sun maal godhu jira? Humni xiqqaa naannoo sanii maal godhu jira? Humni xiqqaa naannoo Amaaraa maal godhu jira? Dila gartee wayyaaneen tun torbaan tokko labsuu turte lola eegalle jettee labsuu turte qophiin isaanii maal fakkaata? Qophiin humna xiqqaa, qophiin deeninati
qophiin gartee poolisoota isaanii naannoo isaanii qophiin fannoo isaan hafannisu sun maal fakkaatti sigale mee maal fakkaatti sun je'anii if qorachuu hin dandeenye jechuudha if xiinxaluu hin dandeenye jechuudha so nama kana aangorraa harcaasuun dirqamaa jechuudha ijoollee ibidda tana aangoo dhorkitee naanaa jajamtu jettee waan akkanaa tana gartee aangorra guuruun bu'aa isiin qabdu irra khasaaraa isiin qabdu caalaa jechuudha saniifuu mootummaan naannoo Amaaraa maal akka ta'e dirqama federaalli qorachuu qaba wayyaanuma qofachi jechaasee dhiisuu miti maaliif akka seene dadhabinne akkam akka jiru sigale maalumaaf ichiin kasaaraan Itoophiyaa dhufaa oolti so kana beekuun dirqama mootummaan keenya kana qorachuun gaafa dubbiin tun dhumatte gaafa dubbiin gatteesse kana qorachuu gaafa dubbiin dhumattee gatteesse bar ummatumaarra baqate kana goota janiif irra hin danda'anii bar dhugumaan isni warra arra baqatee amma komaandootti naqanii amma komaandootti jira bar yeroo nanaasa'u jiru tana komaandoon ichi keessa haxaa'u jirti bar komaanduma haxooytee dachaafte tana ganaa fannoo dachaasee juutaan ummata qaanii fixate soddaa qalbii ummata qaanii fixate sigale fannootu nu dhaqqabee maarree fannoo wabii maarreeti siin juutaan boodar arra ijaan garree mi kuno akka isaan waa takkan tarree akka isaan humaa takkan finne ijaan garree mi ijaan nu garsiisanii afaan qofa zarraaf mister zarraaf so saniifu ummannii fi mootummaan tokko taatanii biyya teessan eeggachuun if qopheessuun dirqama isiniin jaa nagaan jiraadha